ta'u. Galatamuun saba Waaqayyoo warra addana geessan baga nagaan dhuftanii inni nu gargaare Yesuus nu wajjin jira. Kalee sarrasiin harkisaa nurraan deemne Yesuus nu gidduu jira. Lafa onaattis illee yaadatamne kallattii hundumatti harkisee nu wajjin jira. Galanniif ulfinni guddaan bara baraasaaf haa ta'u. Namni nama dhiisa, hiriyyaan nama dhiisa, haalli hunduu nama dhiisa, Yesuus nama dhiisu. Galanniif ulfinni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Torban lamaan har'aa lafa kanatti garuu isa dura maqaan koo Kabbabuu Dinqaan jedhama. Kanaan dhufee godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Qarsaa Maallimaati. Lafa kanatti waan gurguddaatu naaf ta'esi. Hamma bara 2014dha kanas sabbataa kanas. Hamma gaafa sanaatti jalqabee waldaa biraa miti kanas seenitti qabu lafa kanaadha. Lafa kanatti Waaqayyo waan gurguddaas na dabarsee waan gurguddaas na oolche. Du'a salphinas yeellos waan hunduma isaa baay'ee isaanii gurraan dhageessaniidha. Lafa kanatti illee waa'een dubbatame du'arree yeroo naaf karoorfame qaba garuu Yesuus na oolche galanni isaaf haa ta'u. Lafa kanatti torbiidhaan lamaan irraa na yaadadha. Nan kadhachiifadhe anuufis illee osoo hin taane fiicharii koofiitiin immoo amanatoomti. Kara gooftaa qubneetu maatii koo keessaa na tokkittiidha kan hin amane. Achiin galgala wayiitu na yaadadha. Gaafa natti tajaajila xumuree galuu yeroo meeqa si'a lama yoo xiqqaate si'a lamaadha. Si'ootii qoromti ture. Si'ootii kana qoromuuf si'a tokkichatti 600 kaffalti. Achi si'a lama kutte sadaffaatti gaafa natti xumuree tajaajila raawwannee gallu galee mana ga'u habbee maal ta'a yoo na kadhattee na kadhachiiftee ilaalaas keessatti namni kun nama gooftaa qabu miti. Yaa ta'uuti garuu immoo Waaqayyoo gaafa hojii jalqabu kallattii barbaade ni raawwata waan ta'eef namni Waaqayyoo ayyaana bara baraan isaaniif haa baay'isu. Lafa kanatti yeroo baay'ee maatiin koo sababa amannee fi waan baay'ee irratti karaa koon kadhachiisee fi lafa kanatti karaa nama Waaqayyoonis waan raawwatame jira. Wanni du'a waliin jira, wanni salphina waliin jira. Galanni ulfinni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Ati gaafan galee jedhu maal ta'a yoo na kadhachiifte birrii koo baasee si'a lamaadha kanas na jalaa hafte. Isayyuu immoo hojjedhee gaafan qabxii tokkitti irra ga'u tokkittiin humti sun na jalaa hafte. Achi xumura natti na waamanii kan keen taane jedhu kompiitaraan qoromnaa kan keen dabarfamne maqaanaan jedhu. Kanaaf bakka naa kadhachiisi galgala kana Waaqayyoo waan hundumaa danda'a waan ta'eef yoo nama nuuf baadhe karaa kennaa gochuu danda'a dhaqi. Birrii 600 keessaa 200 fuudhii naa kadhachiisa irratti naan jettu. Galgaluma sana deebi'ee fidee birrii 200 irratti kadhachiise. Namni Waaqayyoo irratti naa kadhatanii bishaan irratti naa qabsiisanii kanaa booddee milkoofsanii irratti waan baay'ee irratti naa kadhatanii ati gaafan galu torbanarraa immoo deebi'ee galee gaafan mana ga'u ishiin hin qoromte isuma birrii dhumaatti kadhachiisee fi galee sanaan qoromte gaafan galu baga gammaddeessee dhuftee harka na fuutee ofitti na qabde maal taatee daraartuun jedhanii yaadan irraa fadheera achiin birrii irratti naa kadhachiistee galte sun 200 sanii itti dabaladheera qoromsa koo irratti kaffalee galee gaafan qoromu hunduma ishii deebisee level 3 4 deebiseera. Baga gammadeessee kaatee dhuftee na hammattee na dhungatte anis nan gammadee galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u jedha. Ammayyuu isa tolatti nama jaalatu Yesuusiif galata naa galchaa. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Akkasitti waan akkasii kana keessa Waaqayyo nu dabarsee isheen lafa kanatti qoromuu fi carraa baay'ee keessatti ijoolleen ishee wajjin qoroman baay'ee birrii kaffalanii gubboodhaan kan qoromanii darban turutti addaan qabaatii jalqabe. Isheen garuu si'a lama kuftee si'a sadaffaatti isuma natti kadhachiise kanarratti birricha kan qabattee dhattee inuma dabarte ishee wajjin nama lama duwwaa darbee kun hin hafe inni waan hundumarra nama dinsiisee mataa nama godhi Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u jedha. Ammayyuu galatatti naa dabalaa Yesuusiif. Amma milkoofte